Sponsora kan isiniif godhe baankii Awaash. Ogaati yemmuuti mooraa kana ari'amtee gal natti mul'ataadha. Eebbifama wanti rakkinate ammoo waa eebbaamine isa maazeriin safara keessa naannooftee mucaan koo maastersii hojjechaa jira. Zayitii gandaan dhaabbadhee hin bitu shukkaaraa fi darabeen qabadhanii suupparmaarkeetii malee hin fayyadamoo dhaarti kun sin dhiphisuus waa eebba kooti dhiphattaa. Kam? Harmee koo nagaashiitii maal? Qofashiitii moo namni olaadhaa dhufee asuusiisuun tattabachiisuun ni jiraadha? Amma fillee qofaa isaaniitti fakkaatu. Dhugaamu? Dhugaa. Hinuma namatti tola garuu osoo baanee piisaa wayii nyaannee jedheen. Otuun naqeellee tola yoo naqeessimaaf jedhee naqa malee ani torbanitti piisaa guyyaa sadii caalaa hin nyaadhan. Waan si dhibummaa kaleessa nyaadheen ture akka jabaa. Kaastee dogoggortaniitu jettu ture. Lakkiis. Haadhas duwwaa duukaa haasoo hin barbaadu. Achumaan immoo gaaffii si gaafadhu hin qabu. Gara laafummaa tokko malee duukee amanuu qabda. Eeyyeessi ajjeesa. Dhugaadha moo si amanuu lattuun urjiin duute daaraa taate. Kuma shantam. Maaliif waliin turuufis danda'amuu qabda. Seeratti akka dhiyeessinuuf hojii tokkotu jira. Wali wajjin taane jaalalli fi mucaa godhamuu hin danda'u akkasii ajjeesutti na hin ture. Gara laafummaa tokko malee. Kaleessa obboleessa koo. Ati hiree Oromoof Oromiyaaf dhiphatta. Ani immoo hiree jireenyaa koof hin dhiphadhu. Badhaasni abjuu dhugoomsaa daandii jireenyaa milkaa'inaan bareechaa kennaan isa arjoomuu fi isa fudhatu jaalalaan utubee maatii taasisa. Isin tajaajilee isin badhaasee daran kan isin gammachiisu baankiin Awaash carraadhaan qabeenyaa kan arjoomu qe'ee badhaadhinaati. Abbootii carraa hedduu kan badhaase baankiin keenya ammas marsaa torbaffaatiin Awaash irraa fudhaa badhaafamaa isiniin jedha. Konkolaataa fe'iisaa tokko televizyiinii abbaa inchi 32 bilbila mobaayilaa ammayyaa 20 isin badhaasuuf qopheessineerra. Maallaqa biyyoota addunyaa hundarraa isiniif ergame karaa baankii Awaash yoo fudhattan yookaan sharafattan kupooniiwwan badhaasa adda addaatiif isin kaadhiman battalumatti ergaa gabaabaatiin bilbila keessan irratti isiniif ergamu. Awaash irraa fudhaa badhaafamaa. Baankii Awaash.
Tolega akkam jirtu. Aguma. Wanti sin barbaannee fi hojii tokkotu jira. Hojichi sunis himatamaan Abdii badhaasoo jedhamu yakka suukaneessaadhaan himatamee ture. Dhimma isaa qulqulleessinee qaama dhimmi ilaaluuf dabarsinee turre. Erga himanni abbaa alangaa qaqqabee booddee beellama mana murtiitti dhiyaachuudhaaf hayyamamaa waan hin taaneef manni murtii immoo bakka himatamaan kun argamutti barbaannee qabnee akka dhiyeessinu ajaja bu'uura kanaan nuuf kennee jira. Kanaaf akka odeeffannoo qabnutti himatamaan kun godina Harargee Bahaa magaalaa Haramayaa keessatti kan inni argamu. Keessattuu hoteela Raas jedhamu buufatee akka jiruu fi yuunivarsiitii Haramayaa keessattis yeroo tokko tokko kan deddeebi'uu fi akkasumas haroo Haramayaa jedhamuttis yeroo tokko tokko akka bashannanu odeeffannoo qabatamaa argannee waan jirruu fi Maal godhuuf? Hey! Turi maaloo? Maal godhanta? Waan tokkoyyuu gochaa hin jiru maanni Maaf tutturee? Maal rakkoo qaba maal godha kun? No, ween ta'uu dhiisi. Turati immoo fuula koo ni qadha. No, maal taatee? Kanaan fuula dhiqachuuf moo? Maal rakkoo qaba mucaa baadiyyaa dabar. Maal taatee dhiis kun? Kan waan ni qadheen guddadhe abdiyaati. Biliis kun eessaa akka dhufu argaartaa? Eessaayyoo dhufu maal rakkoo qaba? Kotu. Dhugaaf disti waan jira yeroo hundumaa gaafa mana barnootaa dhaqus gaafa galus bishaan akka kanaadhaan qadhee galus gaafa isa achi baadiyyaa dhaqii qadhu kotu. Bishaan baadiyyaa dharraate amma? Baadiyyaa yaadena. Gali baadiyyaa barbaadde kotu amma. Abdii maaloo fuula koo ni qadha. Biliis hin baajin kotu. Abdii maanyaati immoo waan tokko nama didiin maanyaati immoo. Haa. Akkuma argite karaarra bishaan argite harka dhiqata. Maal rakkoo qaba kun maal na godha kan inni qadheen guddadhee abdiidha. Jaba! Kotu! Keessa ba'an jirtu tam? Keessa ba'an jirtu? Keessa ba'an jirtu maal hojjetta bakkeedha? Bakkee keessa joortee maal argatta? Maal qaba amma bakkee keessa joortu atte mana laayibireerii seentee yoo kitaaba tokko lama dubbiste maal rakkina qaba? Bakkee kana joortee maal hojjetta? isinis bu'uuruma ajaja kanaatiin himatamaa kana bakka inni jiru jedhame kana qaamaan deemtanii bu'uuruma odeeffannoo nuu kennameen akkaataa ajaja mana murtiitiin of eeggannoo cimaadhaan himatamaa kana qabdanii gara kanatti akka nuuf dhiyeessitaniif kanaaf isin barbaanne kanas immoo miseensota keenya godina Harargee jiran waliin wal dubbannee jirra akkasumas hojiif akka toluuf hojii maatuma keenya waan ta'eef xalaa deeggarsaa qopheessinee jirra akkaataa kanaan himatamaa kana deemtanii qabdanii seeratti akka dhiyeessinuuf akkasumas olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf illee himatamaa kana qaamaan deemnee bakka inni jiru qabnee seeratti akka dhiyeessinu inni ambiraan akka odeeffannootti wanta isinii kennu himatamaan kun yeroo adda addaa biyya alaallee deddeebi'aa kan turee fi biyyoota adda addaarra jiraachaa kan ture
waan ta'eef tooftaawwan adda addaa beekuu danda'a waan ta'eef tooftaa adda addaa haa beekuyyuu malee nu caalee argamuu waan hin qabneef isin immoo ogummaa qabdan irratti dabalattanii akkaataa ajaja mana murtii kanaan of eeggannoo cimaadhaan ogummaa qabdan irratti dabaltanii himatamaa kana qabdanii akka fiddan abdii guddaan isinirraa qaba. Kanaaf konkolaataan isiniif qophaa'ee jira. Konkolaachisaanis haalli hundumtuu isin mijatee waan jiruuf yeroo fi sa'aatii isinii bilbilametti istaand baay'ee taatanii qophooftu jechuudha. Kanaaf isin barbaanne maal fa'a jeenee ilaala wal bariin kanaan dura daftariif pennaa malee hiriyaan qabu jedhaa turtan mini anis kun oola hiriyaa qaba wal barii waan fedheefu. Jabaan jedha. Miilaan jedhama. Miila? Maqaan koo Miilaaladha. Gaafa gabaabbatu miilaan ta'uuri. Ilaa sitti himan obboleessa. Ilaa dargaggoonni ammaa kan isin booddee tafaa jirtaniif kanarratti dammaqaa dargaggoonni dubbisaa yoo jabaa dubbisan malee mooraa kana keessaan ba'anii dubbisi kanaaf jabaa. Ilaa beekumsi waan tokko sitti himan beekumsi afuuramini. Dhufee namarraan buufatu yoo dubbisan ilaa kan beekaa godhan beekaa ta'an kanaaf jaba sitti himan. Please na tulfaattani dudda koorraa bu'ame na tulfaatta dubbisaa maal qaba amma yeroon bakkee jiru kana ija lama tokko itti dubbiste narraa ba'aa buusteeti sila sassaamintu waan dumarra hojjeta waan ta'eef kanaaf dubbisaa waan tokko sitti himu isheen riyaa godhala arraa qabee sitti himan ishee waan hin dhossuun qabu ishee jechuun gartokkee koodha ila ishee jechuun jechuudha kanaaf ila ishee dhaabeen sitti hima ani ishee waan tokko iyyuu dhossuu hin dhossuuni kanaaf dubbisi isa dhumaan si gorsaa jira jaba kana booddee ani kanas godhi sanas godhi hin jedhu ilaa kunoo isheen anaaf siif raagaadha kana booddee anaaf ankoof kan ifadha. Eshi. Kana wajjin shakkamaan kun qabuuf hin adeemnu rakkoon nageenyaa naannoo sanitti kan nu mudatu yoo ta'e wanti yaadameera tarkaanfii wajjin wal qabatee naannoo sanatti rakkoo nu mudatu wajjin wal qabatee rakkoolee nageenya nu mudatu wal qabatee tarkaanfii nuti fudhachuudhaaf adeemu wanti yaadameera koo hin qajeelfamni kennameera. Tole egaa akkuma ati kaastee manni murtii kan inni nuu kaa'e himatamaan kun bakka argametti qabamee akka dhiyaatudha ajajni nuuf kenname. Naannoon himatamaan kun itti argama jennee duraan kaasaa turre xiqqoo magaalaa keessaa waan ba'uuf yookaan magaalarraa waan siquu fi rakkoon nageenyaa nu mudatu hin jennu nu mudachuu danda'a shakkii jedhu qabna waan ta'eef nu immoo tarkaanfiin adda addaa kan nurratti fudhatamu yoo ta'e rakkoon nageenyaa kan nu quunnamu yoo ta'e akkaatuma barbaachisummaa isaatti akkaatuma diisippiliiniin keenya yookaan seerri keenya jedhutti tarkaanfii wal madaalaa fudhachuudhaan isas immoo kan nuti fudhannu olaantummaa seeraa kabachiisuudhaaf tarkaanfii wal madaalaa fudhannee olaantummaa seeraa kabachiisuun dirqama ta'a. Xumurreerra deemuu dandeessu. Badhaasni abjuu dhugoomsaa daandii jireenyaa milkaa'inaan bareechaa kennaan isa arjoomuu fi isa fudhatu jaalalaan utubee maatii taasisa isin tajaajilee isin badhaasee daran kan isin gammachiisu baankiin Awaash carraadhaan qabeenyaa kan arjoomu qe'ee badhaadhinaati abbootii carraa hedduu kan badhaase baankiin keenya ammas marsaa torbaffaatiin Awaash irraa fudhaa badhaafamaa isiniin jedha konkolaataa fe'iisaa tokko televizyiinii abbaa inchi 32 bilbila mobaayilaa ammayyaa 20 isin badhaasuuf qopheessineerra maallaqa biyyoota addunyaa hundarraa isiniif ergame karaa baankii Awaash yoo fudhattan yookaan sharafattan kupooniiwwan badhaasa adda addaatiif isin kaadhiman battalumatti ergaa gabaabaatiin bilbila keessan irratti isiniif ergamu Awaash irraa fudhaa badhaafamaa baankii Awaash.
Qilleensi isaa namatti hin tolu. Qilleensi inni dhugaas jira bara. Maal jettee sin dhageenye? Amma maal jettee turte? Eenyu waliin haasaa ture ree? Sin dhageenye anoon beeku namatti wajjiniin haasaa turte immoo sin dhageenye. Okay. Qilleensi isaa bareedaadha. Baay'ee namatti tola. Anatti waa'ee qilleensa baadiyyaa natti munkeetidha gaammati. Otoon dubbadhe wayyoo amma waa'ee qilleensa baadiyyaa akkuma nama beeku haasoof takkaati. Dubbii bartee jechuudha. Anarraa bartee yaaddataan addoo oggorteetta. Anamma sitti himuu miti bar magariisni isaa baay'ee namatti tola. Baay'ee bareeda. Qilleensa bareedaa qabas hin jedhe. Nama baadiyyaatti dhalatee guddatetti waa'ee magariisaa gaafa himtu yakkan ta'u. Yakka. Kana booddee anaaf ankoof kan keen dhaabbata. Kanaaf jabaadhu. Jabalaa sitti nama dhaamsa kodhumaa ta'uu danda'a meebii wanti kun. Bere budee Mikaayil. Amma zaabattu deemi waan fedheef. Jaba. Kottu. Waan fedheef ishee kana waan tokkotti fayyadamu. Hunda isaa immoo akkam balleessin. Walakkaa fayyadamee walakkaa kaa'e. Galgala gaafa dhufu arguun qaba walakkaa isaa. Ishi. Tole. Dammaqiiti dubbisi. Dammaqii dubbisi. Ani? Eeyyee. Dubbisu? Na gaafataa. Siif dagagooni si fakkaatanii badaa jirtu, kufaa jirtu. Jaba dammaqaa. Amma deemi. Nan shakka beektaa mucaa kana sababii mana sodaatuuf na dhossa malee araada daddaa waan jalqabe natti fakkaata beektaa. Garuu nama amala gadhee qabu fakkaatu bifti isaas haalli isaas namni beeksisu jechuudha. Bifti isaa isaan fakkaata. Gatii na sodaatuuf na dhossa natti fakkaata. Isa immoo nama araada qabu laqarshi laachuun jajjabeessuun ta'ure. Maal gootare yoo humnaanii dhiisi jette hin dhiisu. Jaalalaan ofitti qabdee waan tokko itti himtee kitaaba tokko kan dubbisu kuyilee kitaaba maalii dubbisaa mini waa daddaa gootee ofitti qabda malee maal goote ofirraa dhimnaan immoo haadha isaa suusichatti jabaataa deema. Suluma naani nama akkasiidhaaf baabaa dholee na uume malee naani maal gochuu hin danda'a. Ilaamee waan mucaa kati ta'e gatii itti baasee mucaa kati dadhabbii itti dadhabe moo dhiise ankoo waaqumti naaf dubbatu amma hin deemne. Hey urji. Isi kottu amma bosona kana keessa hin deemnu kottu. Maal taate? Hin argitu namni keessa hin jiru bari. Hin sodaatte? No sodaa miti hinga achi deemne naa laalle hinga. Kottaati immoo dhiisi. Kottu urji kottu. Yoom iddoo kana laalle? Kunoo argine hinga urji kottu bilis. Maali abdiyaati immoo? Venus. Ati dura darbi. No Venus itu beka. No ati dura darbi. Ladies first jedheeti bar. Ladies first. Ega. Not in the forest. Sure? Yes, I'm quite sure. Okay. Dhugaa dubbachuuf abdi. Deeggarsi qofaatti ijoollee shamarraniif qabxii seensa yuunivarsiitiidhaaf kennamuuf ani san deeggaru bara. Akkam fakkeenyaaf? Fakkeenyaaf qabxii warra shamarranii gadi buusanii fudhatu, kan warra dhiiraa ol kaasanii fudhatu. Yeroo kana ijoollee warra shamarranii gadi buusanii waan fudhatan yookaan immoo ijoollee warra shamarranii waan gadi buusan fakkaata. No, akkasitti yaadin.
kun barkan yaadame kaleessa dubartoonni waa hedduun baay'ee miidhamaniiranii isa saniif deeggarsa godhuudhaaf malee sammuun dubaraa ka dhiiraatii gadi dhiirri dubaraa ol jedhameeti miti akkasitti yaadeen. Biroo bolee. Oolmaa kee dubbadhee narraan dhumu. Oolmaa tara naaf oolte moo akka itti nama biratti na qabajje rabbi gubbaatti si haa qabatu. Oolmaa kee irraa moon maaloo oolmaa kee. Deemna biraa sitti meera. Ani simannaadhaan na simattan se'anii haarii na simattaati. Amma reefu naa galte. Waan ati dursitee na cuftee fi dhibbittii silaa qofaa ajjeesuuf qofaa dhaamsuuf kana yaadde yoo ta'e jaba yaadamu. Ani waan tokko naaf ergamaan jiru qarshii tokko of hirkaa hin qabu neephaa waan tokko of hirkaa hin qabu laan. Ati sirumaa hin fooyyoftaa isa duratti irraa hin fooyyofte naan sirumaatti caalaa bulte amma immoo na dhaabdetti fakkeessuudhaaf soba eegalte ati anaaf assaayimentii hojjettaa ana gorsitaa soba akkana qarshicha immoo 100 isaa natti kennite dhiisi kan biraa fidi. Kun immoo sheemiidha jaba. Maal taatee waan tokko sitti himan anaaf du'a gidduu kan jiru qarshii 100 silaadha. Waan tokko hin qabu utumaan bakkeetti loosii namaa dhangalaaseeyyuu waan hin kaffalu hin qabu. Peennaan kooyyuu dhumeera peennaan kooyyuu dorbitti hin gatee dhufe. Peennaan qabdu? Hin qabu. Kuno? Aanati mojaba maa qoostaa. Peennaan maal naa godha? Waggaa sadiitti peennaa tokko hin fitoon. Waggaatti si'a tokko namirraa biriin galee maal naa godha peennaan. Akkasii maal jechaa turte dura achitti? Maal haasaa oolte? Achi intala bira jirtaa? Barataa cimaadha? Haasaan turreeti? Jaba maal siiti? Intalatu barataa dadhabaan jaalladhu jettee barataa cimaa malee barataa dadhabaan jaalladhu jettee maal gochuun danda'are dirqama barataa cimaa ta'uun dirqama gooture maal gochuun danda'ame? Kanaaf sobaan assaayimentii achitti barataa cimaan itti hojjetaa oolte. Jaba anaafatti garuu akkasii anamatuuti guyyaa guutuu na arrabsaa oolte guyyaa guutuu waan barbaade naan jedhaa oolte jaba sitti naaraan nangaa abbaa na arrabsuu keetti jaba kan lama qabu obboleessa isaa tokko hin qabnee fi haa kennu jedhamni anaafsiin ciikiin tokko duratti arrabsameera jette anaafsiin anaan qilleensa irratti naqate deemta anaafsii kanaa garuu jaba anaafsiin ciikiin tokko moo gaaraaf dachaa meeqa wajjin baane laga meeqa wajjin ceene arrasitti dhuftee ciikii tokkoof jettee moo jaba sirrii mili kun immaa ishee miidha jaba akkas maa gochuu hin qabdate jaba. Dhiisi fooyyee nan diddee amma immoo soba fakkeessuu eegalte. Amma qarshicha. Amma waan kan biraa achitti gootee dhufte amma immoo dhibbicha fudhachuuf miti hin kennu kan biraa dabalii beenyaa kan biraa dabalii naa kaffali naa kennu. Akka maal jabaanii eeggatee immoo 50 kun adeebisi gaayi. Ati moo ati? Okay. Sakaleessa haadholiin keenya dabarsaniif nuuf har'a beenyaan kaffalamuu qabattee yaadda? Kun beenyaa miti. Hojiin guddaan loodiin guddaan shamarran akka jiru hin beekama. Ammas hin jira waan ta'eef garuu karaa kanaan yoo guddachuus baate deeggarsi yoo godhameef meebii barnoota isaanii akka itti fufan godhuudhaaf malee beenyaa miti. Garuu abdii amma mooraama keessa yoo fudhanne iyyuu ijoollee warri dhiiraa waan nuun qabxii isaanii gadi finnee yuunivarsiitii galle isaaniitti fakkaata. Isaanis akkas nuun jedhu qabxii nuun gadi fiddaniitudha kan isin galtan nuun jedhu. Ijoollee warri dhiiraa qabxii waan nuun isaanii gadi finnee yuunivarsiitii galleedha kan isaaniitti fakkaatu. Waan sammuun keenya illee isaanii wajjin wal qixxee ta'e isaaniitti hin fakkaatu bara abdii. Waan amma isaanii faa yaaduu dandeenyu faa isaaniitti hin fakkaatu. Garuu miti. Uumamni waaqayyoo uume hundumtuu wal qixxeedha kan dandeettiinsa. Maliishatis akkasitti yaadin. Warri dhiirota akkasii yaadanillee
hammina yaadaniiti miti. Okay? Jiraami dallaa keessatti waa walii dudubbachuun sanumaaf malee isin gad qabuuf of ol qabuuf miti. Yoo akkasii yaadanillee sirrii miti. Atillee akka miti yaadartu sirrii miti. Garaan kana tasuma hundee garu. Beelee kootu bosona kana keessa na baasu. Yoom deemne abdii? Ati immoo abdii yoo. An beelee kootu. Otuun deemne waan tokko otuun laali immoo. Hinga achirra naannoo fi ilaalu. Akkuma nama ariifachiisa. Waan nyaatamu silaa as keessa jira ture iddoo sana. Maal? Beekaa. Bosona. Badhaasni abjuu dhugoomsaa daandii jireenyaa milkaa'inaan bareechaa kennaan isa arjoomuu fi isa fudhatu jaalalaan utubee maatii taasisa. Isin tajaajilee isin badhaasee daran kan isin gammachiisu baankiin Awaash carraadhaan qabeenyaa kan arjoomu qe'ee badhaadhinaati. Abbootii carraa hedduu kan badhaase baankiin keenya ammas marsaa torbaffaatiin Awaash irraa fudhaa badhaafamaa isiniin jedha. Konkolaataa fe'iisaa tokko, televiziyoonii abbaa inchi 32 bilbila mobaayilaa ammayyaa 20 isin badhaasuuf qopheessineerra. Maallaqa biyyoota addunyaa hundarraa isiniif ergame karaa baankii Awaash yoo fudhattan yookaan sharafattan kupooniiwwan badhaasa adda addaatiif isin kaadhiman battalumatti ergaa gabaabaatiin bilbila keessan irratti isiniif ergamu. Awaash irraa fudhaa badhaafamaa. Baankii Awaash. Kenya taka kodanne fudhanne